Ashamaa harka fuudhee jirtu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo hordoftoota Zaaraa Entertainment nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naannawee bakka jirtanitti isin bira haa ga'u. Nagattaan sun guyyaa irraa kan qabadee dhufee viidiyoo kana irratti wanti ani isinii ibsu gaafilee namootaatiif deebisuun barbaada. Gaafii nama baay'ee gaafii namoota hedduu wal fakkaataa. Akkasuma maqaa namoota kaasee tokkoon deebisuudha bus gaafii ciccimaa isin ujoo gootanii na gaafattanii duraan dursee osoo haasawaa kootiin viidiyoo kiyya dhiyeenya kana ji'a tokko guutuu adda harkifachuu ture wantoota ana hojjedhu baay'ee adda harkifataa jira. Sababa maaliitiif akka adda harkifatu tokko haalli amma yerootti jiru dhukkubaa biyyattii yaaddesseef wal qabatee wantoota tokkoon viidiyoo haaraa hojjechuu irraa harkifadhee jira. Haa ta'u hanga lubbuun jirrutti wal faana jirra na hordofaa isinis namoonni dura faamilii kiyya taatanii na hordofaa turtan baay'ee galatoomaa isin jaalladha. Ammas namoonni ala jirtan koottaa nutti makamaa chaayinaali kun kan keessanii guddifadha waan beektan na barsiisaa anis wanta haga danda'u isinii hojjedha. Hayyee gama gara haasawa kootii itti fufaa. Gaafilee ciccimaa mata duree ujoo keessaa gaafiin aan deebii isinii deebisu namoota waa'ee rifeensaa na gaafattanii waa'ee rifeensaa waan tokko waa'ee rifeensaas isa lammaffaa immoo maaliif miidiyaa irraa buute ka jedhudha. Waa'ee rifeensaa irratti namoonni waa'ee rifeensaa na gaafattan ijoolleen shamaraa rifeensa keessan dheeressuu fi maal gochuu qabdanii maal wanti tokko kan nuti gochuu qabnu waan jedhu waliin laallaa. Tokko haala rifeensa keessa itti dheeressitan ijoolleen rifeensa jajjabaataa qabdan rifeensa keessan dheeressuuf maal gochuu qabdanii maal goona waan jedhu rifeensa keessan dheeressuuf tokkoffaa ijoolleen rifeensi keessan jabaatu akka interneetitti akka rifeensa Afrikaa san rifeensa jajjabaataa qabdan rifeensi keessan dirqama dheerachuuf laafuu qaba. Kana gochuuf maal gochuu qabna? Killee fi maayineensi rifeensa keessan laaffisa. Killee fi maayineensi killee tokko maayineensi hanga barbaadan fuudha fayyadamaa rifeensa keessan dheeressuuf jalqaba irratti killee fi maayineensi barbaachiftuudha jechuudha. Na wantoota dheeressuu keessattis gahee qaba garuu rifeensi dheerachuuf laafuu qaba. Rifeensi baay'ee jajjabaataa ta'e hin dheeratu. Waa'ee biraa immoo habba soodaa fi abishii jechuudha. Shuqoo yookiin abishii habba soodaa walitti daaktanii zayitii keessa gootanii ol keessanii dibattan. Waan kana yeroo hedduu himee jira garuu deebitee ijoolleen na gaafatti. Innaa namoonni baay'een irra deddeebi'ee na gaafata maaliif akka na gaafatu viidiyoon kiyya jalqabaa haasawuun isinii galuu dhabee ta'ee maali beeku ani garuu na gaafattanii abishii fi shuqoo irra deebi'ee isinii hima. Abishii fi shuqoo abishii maqaan ishee shuqoo yookiin abishii fi habba soodaa daaktanii erga seeraan daaktanii booda maal gochuu qabdanii kais jedhu immoo zayitii keessa zayitii barbaadan guyyaa hanga 5 keessa bulchitanii zayitii qofa baasaa dibattanii. Amma wanta yeroo kana mana wali gadi hin deddeemneef meeshaa bitee isin agarsiisuu hin danda'u hin qabnu mana keessaa jechuun. Ka jirus fayyadamneef hin jirra wantoota kana bitee isin agarsiisuu hin danda'u. Waa'ee biraa zinjibiila. Zinjibiilii fi shunkurtii adii walitti daakamaa walitti cafacaftanii bishaan keessaa fudhattanii zayitii kookeetti yookiin kan zayituunii maankaa lamatti gootanii dibdanii sa'aatii 2 ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii. Haala kanaan rifeensi keessan baay'ee isinii dheerata. Rifeensa keessan dheeressuu fi rifeensa keessan wantoota kana gaafa gootan baay'ee dheerata. Killeen maayineensi waliin ni laaffifti garuu yeroo dibattan killee maayineensi roobii zayituunii wanta daa'ima wanta 5 yookiin 4 kana bakka tokkotti killee takka yoo rifeensa baay'ee ta'e killee 2 roobii gimmaasha maankaa 2 yookiin akkasuma zayituunii maankaa 2 daa'ima maankaa 2 walitti miksii gootanii seeraan rifeensa keessan masaajii gootanii dibdanii sa'aatii 2 booda ofirraa dhiqxan. Haala saniin rifeensa eegee fardaama maal ka gabaarraa bitamu san in fayyadamtanii rifeensi keessan akka salphatti isinii dheerata.
amma maayineensi faroo bifa isinii fide agarsiisuu hin danda'a garuu waan beektaniif maal godhaa babbaasaan rifeensa asirra taree waan dheeressuu hin barbaanneef babbaasee gatu haraa mara birraa na gaafata kanaaf afaanii isinii gala wanti isinii hin galle yoo jiraate gama feetaniin deebii isinii deebisuu danda'a na gaafadha isinii gama peejii kiyyaatiin ta'e koomentii na gaafadha waan rakkoon qabu wanta isinii hin galle rifeensa baay'ee akka itti dheeratu wantoonni haala isin hin galle sa'aatii meeqa ofirra tursiiftanii maal maali haasawa kiyya kana keessaa wanti haasawa luga kiyyarraa isin galuu didu yoo jiraate ani immoo barreeffamaan akka isin ibsu waan isin hin galle koomentii jedhattis karaa fedheen na gaafachuu dandeessanii gaafi ijoollee shamaraa baay'ee yoo ilaalu rifeensa waan jedhudha. Na wanti isin hin galle jiraate isinitti himaa gaafii lammaffaa namoota gaafii maaliin dhiyeessuu turanii gaafii baay'ee gaafiitti wal fakkaatu maalini gaafii maaliiti gaafii kam turte gaafii miidiyaa irraa bu'uu keenyaati maa miidiyaa irraa bu'u namoota maa miidiyaa irraa buutee jettanii gaafii gaafattaniif miidiyaa irraa hin buuna jenne malee yookiin laayivii hin hojjennu laayivii hin waraabnu jenne malee yookiin gonkumaayyuu waan tokko aappii tokko hin fayyadamnu jechuudha miti nuti isin malee jiraachuu hin dandeenyu isinis nu malee jiraachuu hin dandeessan dhugaa dubbachuuf laayivii waraabuu dhiisin jira andura meebii laayivii waggaa tokko guutuu adda kutee dhiyeenya kana torbee tokko keessa gaafa itti deebi'u namoonni baay'ee wantoota sababni hoo maali waan jedhu yoo ta'e tokko yeroon kun yeroo siyaasaa wal burjaajessanii miti lama immoo maalinini akkuma argitan feesbuukiin kun namuma hundaayyuu wal qixxeessee namni afaan qabu hundi numa haasayaa maqaa dubartiitiin namoonni nama sassaalfachiisuu fi wantoonni baay'een jirti bakka kana keessas dhaabannee hin lakkaa'amnuuf tokko kanaaf inni lammaffaa kanaaf irraa baane wanti biraa immoo yoo jiraate namoonni baay'een gorsa adda addaa wanta namoonni nu barreessitanii maali waan amma deemu dhimma siyaasaa fuudhamee gandatti galee maqaan gandas akka kabajamuu fi maqaan Oromoo akka maqaan dubartoonni sun kana jedhanii maqaan Oromoo hin kaafamne ajaja namoota baay'eetiif ustaazonni bahanii laayivii dubbataa jiranis wantoota kanaan wal qabatee fuula miidiyaa irraa gadi buunee jira an akka kootitti akka zaaraatitti miidiyaa irraa yoo darbeellee rakkoo wayii uumamee nama gargaaruuf yookiin gargaarsa wayiitiif haala sanii namoonni dhiiraa ka dubbatan dhabamee wanti rakkoo dhimma rakkoo dhufee deebi'ee dubbadhe malee akka deebi'ee hin dubbanne waada seenee jira jechuun. Isa kana immoo sodaa eenyuuti osoo hin taane nama tokkoyyuu sodaanne yookiin wanta deemuu fi shira nurra xaxamuu shira gandaan garee nurra ijaaraman sana osoo hin taane kabajja namoota namni nama ka jedhamu kanama kabajjuudha lammaffas kabajja gandaa maqaa keenya wanti tokko wayii akka hin uumamne maqaa keenya wanti tokko wayii akka hin kaafamne sababa kanaaf nuti ka laayivii irraa buune namoonni waa baay'ees jechuu dandeessanii yeroon tun yeroo tokko ta'anii rakkoo uummanni amma keessa jiru uummata keessaa baasan malee yeroo siyaasaadhaaf wal burjaajessanii miti kanaafuu addunyaan gabaabduudha hangam akka jiraannu hin beeknu dogongora walii sirreessinee dogongora afaan jala walii guurra tokko taane waliin jiraachuu nu barbaachisaa wal gargaaruu wal cinaa dhaabbachuu waa'ee siyaasaatiif abbaan feete dhaaba feete deeggarii mirga guutuu qabda kanamas kabajji yoo kabajjamuu barbaadde ati uf kabajji namni immoo si kabajja yoo ati uf kabajjite namni si kabajja wanta gootu keessatti ati uf kabajjuu qabda namni immoo duuba keetiin ka dhufu sewaasa uf kabajjite namni si kabajja jechuudha.